Ashama harka fuunee maatii kaasushoo nageenya waaqessinii faa ta'u akkam jirtu nuti nagaa jirra galata waaqayyoo sin nagaa jirtanii bakka jirtanitti nageenya waaqessinii faa ta'u sinin jechuu jaalanna. Egaa nuti nagaa keenya galata waaqayyoo. Egaa har'a kinoo ayyaana barii walitti deebinee jirra. Egaa maaliin walitti deebinee akkuma armaan dura sinin jedhe egaa hojii eegalee jira erga biyya hambaatii galee jedhee akkuma isin dubbadeen jira. Egaa hojii eegalees gar turee jira. Viidiyoo waraabnaaf hin mijanne kanatti. Egaa har'a immoo yookiin viidiyoo isin waraabaa isin jira. Egaa biyyatti gallee taa'uun homaa faayidaa hin qabu. Gazzaba achitti hojjetanneef inni immoo asitti yoo ittiin hin hojjetin yoo suma bada jechuudha. Kanaaf gazzaba ittiin hojjechuu barbaachisaa. Yoo ittiin hojjete wanti tokko irra hin goone yookiin immoo waa tokko bitanii lafa yoo hin goone hin bada jechuudha. Kanaaf egaa anis immoo akka nama kamiyyuu guddaa osoo hin ta'in xiqqaa irraa guddaatti darbu waan ta'eef guddaa osoo hin ta'in akka xiqqaa irraa gara guddaatti tokko jedhanii lama jedhu. Kanaaf egaa hojiin eegalee kinoo isinitti agarsiisa irra viidiyoo isinii waraabaa nu wajjin turaa isiniin jechuu jaalanna. Egaa hojiin eegalees kana maalidha? Suuqidha jechuudha. Suuqidha waan guddaas miti garuu qabannee guddaatti darbina waan ta'eef waanuma xiqqoodha amma kun mana keessatti waan ta'eef mana gibbuma keenya keessatti jechuudha. Akkanaan dabbareef tokkoffa bakka hojii wanna xiqqoo yoo taate yoo hojjetan nama hin dabbaru jechuudha. Maaliif sa'aatii irratti dabarfatanii anis erga nufe garuu ani hin turre osumaan eegale. Inni viidiyoo waraabuu naaf hin mijanne kaasuunis hojiidha waan ta'eef bakka gisee baay'ee nuuf hin mijatu gargar oolla. Kanaaf jedheetani egaa koottaa warri galtanis hin ta'in akkanumatti wanni xiqqoollee taatu jammaradhaa hojjedhaa isiniin jedha. Egaa kana fakkaataa waan hunduu hin jiraa kina barbarees immoo baaltinnaa lafa yoomishee maqaa kiyyaanni barbareeni. Egaa baaltinnaa kana yoo warri bitachuu barbaades dhugaa dubbachuu baay'ee tokko gaariidha. Saamii baaltinnaa jira. Egaa saamii jechuun immoo ilma koo ta'uu danda'a beekamu akkasuma barbaree jechuudha. Shiroonis hin jira nuti shiroonis saamii baaltinnaa jira. Egaa baay'ee tokko gaariidha dhugaa dubbachuudhaaf jenna baay'ee tokko jechuudha. Maaliif barbareen kanuma manatti qophaa'e jechuudha. Shiroonis manumatti qophaa'etti ashasiisne malee. Kanaafiyyuu kana fakkaataa warri akaayii warri jaalatan jechuudha hin jira. Kinoo warri jaalatanii akaayii baay'ee namni baay'ee hin jaalata jechuudha. Kanaaf waan hundumtuu hin jira. Asiniin jechuu jaaladha. Nuti garuu egaa hundaan dardarree maaliif xiqqoo manni keenyaa fi suuqiin xiqqoo addaa siiqa. Kanaaf egaa gimaash dardarree gimaash immoo kaartoonumaan teessisne yoo asii xumurame asitti finna jennee hundaan dardarree. Kanaafiyyuu kana fakkaataa egaa waan hunduu bishaanis hin jira, juusiiwwanis hin jira, waan barbaadan hunduu guutuudha isiniin jira. Kana fakkaataa kaasuun guyyaa hojii isaa oola. Ani immoo bal'atuun kaa'ee gaasuma keessa dardaar jechaatan oola. Maaliif nan dabbaru jechuun yoo gurguramuus baate biqqa sammuu kee firina ta'a jechuudha. Rasuu yoo ta'a jechuudha. Garuu immoo naannoon nuti jirru naannoo bakka iddoo gaarii waan ta'eef hin gurgurra jechuudha. Suuqiin baay'ee hin jiru. Inni katamaa keessatti baay'ee suuqiin hin baay'ata waan ta'eef baay'ee nama gabaa hin qabu. Ginis naannoo keenya kanatti immoo xiqqoo katamaa keessaa waaniif caafirra waan jiruuf baay'ee yoonnoon jedhu gabaa hin qabne jechuudha. Gurguran galata waaqayyoo suuqiin baay'ee hin jiru. Ganaa jajjammaraa jira. Mana haarawaatu jira waan ta'eef kana fakkaataa isiniin jira. Kanaaf waan hundumtuu hin jira. Koottaayii isiniin jenna. Warri gallee maal hojjenna jettan koottaa hojiin hin jira dhugaa dubbachuudhaaf. Nuti kayyoo qabaannaan hojiin uuma jira. Wannuma xiqqaas ta'u guddaas ta'u egaa xiqqaa irraa guddaatti darbamu waan ta'eef hin jira. Egaa kana fakkaata kinoo kana keessa noolaa ganamaa kaasee galgalaatti tasa noolaa isiniin jira. Ammaa miti nuti garuu turre erga eegallee akkuma isiniin jedhe viidiyoo waraabuun naaf hin mijanne malee turee jira isiniin jira. Kanaaf kana fakkaataa hojiin hin jira. Gabbaa waan baay'ee hojjetan ofii harkaa hin qabaatin kan nama abbaa qabeenya hojjechuu hin danda'ani
yommuu harkaas qabaatan immoo fi uummatanii hojjechuu hin danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu namni achi ufnee batalaa jechuudha biyya Arabaati ufnee yoo ta'e kanuma qabnu san balleessina malee uumaa faayidaa hin qabu jechuudha. Kanaaf akkuma ufneen xiqqoollee taatu naa kireeffanneen ta'in ofii keenya ofni kireeffatanii amma kireeffate waan baay'ee hojjechuu hin danda'an dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee jechuudha. Ijoolleen keessattuu biyya Arabaa hojjenne hin beektanii hojii sirriitti dandeenya of abbaan of jecha malee kan nama hin jechu jedhanii miti dhugaa dubbachuudhaaf maaliif warri nyaata hojjennu fa'aa hojjetan fa'aa jechuudha. Illee nyaata xiqqoo hojjeteen jira dhugaa baay'ees hojjechuu jechuun xiqqoo hojjeteen jira aga tokko hin danda'a. Asitti amma waan baay'ee hojjetan jechuudha. Akka qoqorii buskuutii jechuudha qoqorii saambusaa akka doonaatti waan baay'ee hojjetama jechuudha asitti kan deemu. Kanaaf amma ijoolleen achi hojjenne baay'een hin danda'an hojii kana kan hin dandeenye hin jiru. Kana fakkaataa biyyatti ogallee waan hundumtuu harka keenya jiraannan hojjechuu hin dandeenya fayyaan jiraannan jechuudha. Egaa kana fakkaataa isiniin jedha obboleewwan koo hojiin ani eegale kana kina guyyaa guutuu oolman keessaa isiniin jedha. Egaa kabajamtoota keenya kana fakkaata hojiin kiyyaa isiniin jedha. Egaa obboleewwan keenya gaafa tokko maaliif viidiyoo waraabetan gibbii keetii bal'atu shaakiltii mukee baay'ee bareedaa sumatu waabee warri naan jettani kiyyuma. Egaa shaakiltiin dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee bareeda naafti garuu kanaaf kaasudha. Anis kanaaf hin jira shaakiltii yaabe erga nufe kanaa jechuudha. Kanaaf hin jira dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko kan bareedu jechuudha. Amma garuu ala waan ta'eef aduudhaan mul'atu malee sirriitti jechuudha. Gibbii baay'ee kan bareedu shaakiltiin jechuudha gibbii keessatti. Egaa kana fakkaataa waan hundumtuyyuu qimamiif kan ta'u barbariif ta'e shiroof ta'e hin beektanii miiree bossobilaa kuni bossobilaan baala baasee kan jiranii innaa sirbii hin jiraami. Kana fakkaataa gibbiin kiyyuma dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee das nama jira waan hundumtuu jira jechuudha. Kuni maangoodha. Amma buusuu ga'e maangoo miti abukaadoo jechuudha. Abukaadoodha. Amma buusaa jira kinoo firee goggoate akkasuma ababaadha baay'ee kan bareedu dhugaanuu gaafa dhufu jechuudha. Indee gibbii kiyyuu baay'ee taanii laalaa ture gizee deemutti anillee yaabetan jira. Kanaaf kinoo hin jira gurguddatee na eeganii horoonni gizee san dhaabee deeme jechuudha. Kan akka warqee xeenaddaamii xajjisaara jedhanii miiree kana xajjisaara jechuudha. Inni urgaa baay'ee tokko bunaafis hin ta'a shaayaanis hin danfisamaa jechuudha. Baay'ee tokko kan namatti toludha. Garuu amma bona waan ta'eef birraa waan ta'eef immoo bishaan baay'ee barbaadu waan ta'eef nutis bishaan hin beekan Itoophiyaa keessatti bishaan baay'ee rakkisaadha. Iddoo tokko ta'e malee magaalaa irratti baay'een argamu bishaan torbeetti gizee lama ufa. Kanaafiyyuu kunis kinoo bashuulaan beektanii miire bashuula'aa isiniin jira baay'ee tokko das nama jira. Egaa kana fakkaataa isiniin jira. Kanas hojjechaa tuman kanallee hojjechaa tumanii maaliif bishaan baasaa kotokkota garuu kotokkotuun eegallee nan kotokkota ammarraanii kotokkotaatan akka inni dafee guddatu jechuudha. Ani kanii keessaa tokko hafeen deeme jechuudha. Amma babaasee na eegee innaa kana fakkaataa baay'ee namatti tola. Asiniin jira dhugaa dubbachuudhaaf ani gibbii shaakiltii qabu jechuudha. Ababaa qabu qallaala hin jaaladhu dhugaa dafe gina akkuma hin jaaladhu immoo yoo naabee osuma naa ta'a. Anaafis kaasuwaafis hin ta'a baay'ee bareeda jechuudha. Kana fakkaataa isiniin jira maatii keenya. Kanaaf nuti waan argine keessatti hamna jechuudha. Ayilaandii keessatti sin hamna waan argine keessatti hamna. Intaa garuu dhugaa dubbachuuf qallaala hin qabatu isiniin jira. Sirriitti qabataa. Bakka baay'ee tokko das nama jira. Warqeenis kinoo qabachaa jiran isiniin jira. Egaa kana fakkaataa. Kanaaf guyyaa tokko immoo buna danfiseetan gibbii keessatti sina yaama wajjin hunnaa isiniin jira maatii keenya. Egaa kana fakkaata baay'ee namatti tola. Simbirroonni irra taa'anii ganama hin iyyanii sagalee simbirroo gandas nama jira baay'ee Itoophiyaa keessatti. Egaa kana fakkaataa isiniin jenna.
Videoon keenya guyyaa irraa kana fakkaata. Egaa hojii kiyya waan hojjedhu isinitti agarsiisee jira. Warroonni galtan immoo kana olis akkuma bakka hin jira mitiire warroonni biizinesii guddaa qabdan nuti hojjechuuf magaalaa irratti deemne sila kiraan kaffalamee waan baay'ee jechuudha magaalaa irratti iddoo gabaa qabutti jechuudha. Kiraan immoo akkasuma hin guddataa. Gabaanis akkasuma gaarii ta'u kiraanis hin guddataa deema. Nuti immoo manuma keenya karuma keenya duratti hojjenna jechuudha. Maaliif bakka hundattuu hojii waan ta'eef karuma keenya duratti hojjechaa irraa. Egaa kana fakkaataa isiniin jedha maatii keenya. Arra viidiyoo adduma kiyya waraabaa jira. Kaameraamaanii kootillee hin deeme. Egaa agammoo viidiyoo biraatiin walitti deemnutti nagaa nuuf ta'a. Bakka jirtanitti waaqessin waliin haa ta'u isiniin jenna. Egaa warroonni maatii nuuf hin taanellee maatii nuuf taanu jajjabeessa. Isiniin jenna obboleewwan keenya akkasuma laayik sheer nu godhaa nu jajjabeessa. Isiniin jenna viidiyoo biraa nagaa walitti deebinutti nagaa nuu tura. Isin jaalanna waaqessin waliin haa ta'u bakka jirtanitti.